lolli gartee guyyaa dheengaddaa takka je'ee shiraarotti eegalee amma kallattiidhaan gara alaamaaxaa gara raayyaatti fuula isaa gaddeeffachaa jiraachuutu himamaa jira. Reefii loltoota humnoota Tigraay 15 laga takkaazee keessaa argamuun gabaafamaa jira. Lolli kun yoo kana eegalu taate kanaan booda Eertiraa biitii yaamtu hin jiraattu rootee nama dubbachaa jiru. Biyyoota garaagaraa bakka raanu daawwatan maratti nagaa fi salaamanni keenya kan irraa burqeessin biraa qabu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Vision Miidiyaadha. Ani ammoo kan isin waliin turtii taasisu Diinaawol Ahmadii warreen chaanalichaa faayidaatan sabiskiraayib godhuudhaan viidiyoo namoota hedduu bira akka qabduuf laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaadha. Yoo yaada qabaattan uummata keessan seekshina koomentii jalatti nuuf qooduu hin dagatinaa isiniin jenna. Guyyaa har'aan tanaa odeeffannoowwan jajjaboo sadii wal duraa duubaan isin biraan geenya. Odeeffannoon takka faaratti isin biraan geenyu haasawa Jeneraal Baacaa Dabalee waa'ee dhimma wal waraansa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti dhalate irratti wantoota jajjaboo haasee BBCdhaan wajjin haasaweeti jira. Haasawii isaa san keessatti osoo 4 kiiloon qullaa jiraattee namni tokko keessa jiraachuu baatee TPLFis tahee faannoonis dhuftee 4 kiiloo seenuu hin dandeessu. Lola kanaafillee gartee qophiiwwan mootummaan godhaa jiru waan hedduu haasee jira. Isin biraan geenya. Oduutti aantuun humnoota Tigraay jidduutti qoqqoodamiinsi hamaan uumamuun dhagahamaa jira. TPLF fi TPF qaama jedhamu jidduutti. TPLF akkuma beekamu kallattiidhaan 4 kiiloo yeroo gabaabduu keessatti seennettee qabsaa'aa jirti. Gareen biraa tan hidhattee naannoo Tigraay keessa sochootu tan maqaa TPF jedhamtu ammoo yeroo gabaabduu keessatti Maqalee to'annoo keenya jala galchine warra TPLF kana Maqalee keessaa balleessina. Tajaajiltuu qindooyitee gara Maqaleetti qaceeluunis gabaafamaa jirti. Odeeffannoo keenya kan biraatiin reefii loltoota humnoota Tigraay 15 laga takkaazee keessaa argamuun gabaafamaa jira. Aljaziiraan humnoota daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa irra jiraatan wabeeffachuudhaan akka gabaasetti laga takkaazee keessaa reefii humnoota hidhattoota Tigraay 15 akka achi keessaa baafamanii jiranii fi akkasuma kanneen madaawan baay'een isaanii doktorota Suudaaniin gara Suudaanitti fudhatamanii wallaanamaa jiraachuunis gabaafamee jira. Odeeffannoon jabaa inni biraa kan isin biraan gahuudhaaf qabanne TPLF mootummaa federaalaa fakkeessitee akka mootummaa federaalaatti naannoo Tigraay keessatti haleellaa gurguddaa raawwachuudhaaf Zaalambassaa keessatti mariin taa'amtee xumuramtee akka waan mootummaan federaalaa haleellaa uummata Tigraay irratti raawwateetti haleellaa uummata irratti raawwachuudhaan ummata aarsanii akka ummanni gartee mootummaa federaalaa irratti finciluuf waan hedduu godhaa jiraachuutu gabaafamaa jira. Dhimmoota kanneenii fi kanneen biraa irratti odeeffannoo bal'aa isin biraan gahuudhaaf qabanneeti jirraa hanga xumuraatti nu faana turuu hin dagatinaa isiniin jenna. Odeeffannoo keenya isa jalqabaatiin Jeneraal Baacaa Dabalee turtii BBC Afaan Amaaraatiin wajjin taasisa irratti waa'ee wal waraansaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti deemaa jiru irratti waan mootummaan federaalaa hin dubbatin dubbateeti jira. Hanga ammaatti mootummaa federaalaa waa'ee wal waraansa naannoo Tigraayitti deemaa jiru irratti ibsa tokko waan baasin waa hin qabu. Qaamonni mootummaatti dhihoo jiranillee waan kana irratti ifatti waan dubbachaa jiran hin jiran. Garuu Jeneraal Baacaa Dabalee ambaasaaddara Itoophiyaa guddaa biyya Keeniyaatti argamu dhimma wal waraansa naannoo Tigraay kanarratti haala gartee muuxannoo waraana kanaan dura dabreetii wajjin wal qabsiisee waan hedduu BBC wajjin haasayeeti jira. Mee viidiyoowwan inni gartee haasawee kan BBC'n gadhiise kana keessa wantoota inni dubbate takka takka waliin ilaallu kunoo እኔ ግልጽ የሆነ ነገር ልንገርህ 4 ኪሎ ሰው የለም ቢባል አንዳቸውም 4 ኪሎ መጥቶ አይዙ ፋኖ ይሁን ኦላ አይመጡም በጭራሽ ምን ሆናል አይመጡም ካፓሲቲም የላቸውም መጥቶም የሚያደርጉት ነገር የለም ምን ያደርጋል እስኪ ማን ነው የሚመጣው ዘመነ ካሴ ነው የሚመጣው ማን ነው መጥቶ 4 ኪሎ ገብቶ ኑ 4 ኪሎ ክፍት ነው ብትላቸው አይመጡም። ስለዚህ ይሄ ይቅር በቃ ገንዘብ ከፈለጉ ከመንግስት ጋር ተደራድረው ይስጣቸው መንግስት ገንዘብ ከሆነ የሚፈልጉት አለበለዚያ የህዝብ ጥያቄ መመለስ ከሆነ ይሄው ህዝቡ ተውኝ አለኮ በምርጫው ይተውት ሰላም እናምጣ ሰላም ካልመጣ አሁን መጨረሻው መጨራረስ ካልሆነ በስተቀር ውጤቱ አሸናፊ ተሸናፊ የሚባል ነገር የለውም። osoo gartee 4 kiiloon yookaan ammoo masarri mootummaa biyyaalessaa kan amma muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad kun keessa taa'aa jiru kun qullaa jiraateehu TPLFis tahee faannoon akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo kan gaarii jirulleen
seenuu hin danda'u. Zamana kaaseetu gartee qaama fannoo hoogganaa jiru kanaatu dhufee 4 kiiloo seenaa zeeti gartee gurbaa BBC gaazexeessaa BBC gaafatee jechuudha. Akkaataan gartee amma jeneraal Baacaa Dabalee itti himaa jiru waraana amma eegalaa jiru kanaan yoo haala amma jiru kanatti qabatee uumuu taate wal fixu malee waan takka bu'aan gartee dhufu uummataaf hin jiru waan jiru dubbate. Macaraaras bichaanoo je jeneraal Baacaa Dabalee baay'ee waa'ee wal waraansa gartee naannoo Tigraay Hamarsaa duraarrattis ta'ee kan gaafa duraarratti illee jeneraalota muuxannoo guddoo qabanii fi siltii waraanaa namoota beekan keessaa isaan hangafa. Jeneraaltichi kun ammaan tana hojii jeneraalummaa irraa bu'ee gartee ambaasaaddara ta'ee biyya biraa taa'u jiraatullee waa'ee wal waraansaa kanarratti qaama mootummaa keessaa namni jalqaba gabbee dubbate isa kana qofaa miti haasoo isaa kan biraa keessatti illee waan dubbate qaba. ዋንስ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ የኤርትራ መንግስት የሚባል አይኖርም። ይሄን መታወቅ አለበት። ሶ ጂኦግራፊውም ይቀየራል። ፎር ዛት ማተር መንግስቶች ይቀየራሉ፣ ጂኦግራፊውም ይቀየራል። ዝም ብሎ አይነት አይደለም፣ በቀጠናው ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ዲማርኬሽን የለም እኮ እሱም ራሱ ሌላ ችግር ይፈጥራል። በኋላ ሌላ ችግር ይፈጥራል። ይሄ ይያዛል። የኤርትራ መንግስት አይኖርም። የኤርትራ መንግስት በማይኖርበት ጊዜ ምንድነው ሊመጣ የሚችል? አይኖርም። አዎ አይኖርም። በራሱ ይጠፋል። አይኖርም። ጦርነት አይደለም እንዴ? አሁን እኮ ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ ሎክ ደጀንና ፍሮንት የሚባል ነገር የለም። በዚህ ዘመን የሚፈጠር ጦርነት ደጀንና ግንባር የሚባል የለውም። ሁሉም ግንባር ናቸው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? አስመራና በባድመ አካባቢ ያለው ግንባር አስመራ ደጀን ሆኖ ባድመ ግንባር ሊሆን አይችልም። ሁለቱም ግንባር ናቸው። ካርቱም ደጀን ሆኖ አልፋሻ ግንባር አይሆንም። ሁሉም አንድ ናቸው። ስለዚህ የሚሆነው ነገር ምንድነው? መንግስታትም ይቀያየራሉ፣ ጂኦግራፊም የሆነ ያን የሚፈጠር ነገር ይኖራል። አሁን ይሄ እዚህ ይሆናል፣ ይሄ እዚህ ይሆናል ብዬ ያን ማድረግ አልችልም። ነገር ግን ሪዛልቱ ይሄ ነው። ይሄ ግን አያስፈልግም። waan ajaa'ibaati lolli kun yoo kana eegalu taate kanaan booda eertiraa biitii yaamtu hin jiraattu dhoottee nama dubbachaa jiru tasa lolli kun takka ta'e eegale jennaan asiin jalqabbiidha achiin gimbaarii yookaan ammoo iddoo goomsa keenyaati jennee wanti garteef duuba deebiin takka illee hin jirtu takkitti eegalame jennaan eertiraa biitii yaamtullee hin haftu warri biitii daangaara jirtu tanneen akka Zaalambaasaa ta'u tanneen akka Humaraa ilaachitti deemnee dhaabbannaa wanti jaabaan jiru kallattiidhaan hanga Asmaraatti to'annaa wanti nechaa jiru kun baay'ee haasawni isaa kun namoota hedduu biratti gartee qoodamaatti jira jeneraalticha keechaa jirutti lola kanaan eertiraa qofa osoo hin ta'in suudaanillee akka bahu hin teenye himaa jira jechuudha maaliif wal waraansa kana keessatti harka guddaa tan qabdu suudaanii fi eertiraadha isaanii warri gartee TPLF humna guddaa ta'ee fi gara wal waraansa kanaatti dhiibaa jiru meeshaalee waraanaa dhiheessuudhaas ta'ee loltoota miidhamaniif gartee yaala taasisuu irratti suudaan adda durummaadhaan gartee hooggantoota TPLF wajjin dhaabbattee hojjechaa jirti kanaaf akkaataa gartee amma jeneraal Baacaa Dabalee dubbachaa jiru kanarratti lolli kun takka je'oo kan eegalu taate daangaan gartee eertiraadhaa fi Itoophiyaa jidduutti akkasitti sararamee lafa kaa'ame hin jiru kunillee gaafiidha kaasuu ta'a jee maaliif wal waraansi kun hoggaatti deemame dimaarkeeshiniin takka ammoo akkaataan gartee kaartaan ammatti qoqqoodamtee biyyoonni kanneen ta'aa jiran kun hundinuu ni jijjiirama mootummaallee jijjiiramuun dhufuudha malti waan jiru haasaa jira jechuudha dhimma kana asumatti irraa goolabnee gara dhimma keenya akkatti aanutti achi tarkaanfannu humnoota Tigraay jidduutti qoqqoodaminsi guddaan uumamaa jiraachuutu gabaafamaa jira garee TPLF fi garee TPF jedhamtu akkuma beekamu gareen TPLF tan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamtuun tan yeroo ammaan tanaa mootummaa federaalaa kan Abiy Ahmediin hoogganamu kana aangoo irraa fonqolchineetiiti masara mootummaa 4 kiiloo seennettee lolaa jirtu. Gareen amma TPF tun dhiheenya kana kan hundooyte irra caalatti gartee kan isiin deeggaramtuun mootummaa federaalaatiin gara gammoojjii Affaaritti gadhiyaatti kan jaaramte bee meeshaalee waraanaattis ta'ee deeggarsa barbaachisu hundaa'u kan dhiheessuuf mootummaa federaalaa akka ta'e kanaan dura BBCdhaa fi Aljazeeraa miidiyaaleen adda addaalleen gabaasaa turan. Ammaan tana ammoo garee tana lamaan jidduutti wal waraansaa fi wal dura dhaabbannaa yaadaa fi meeshaa waraanaa uumamuun lola kanaaf TPLFitti danqaa guddaa akka uumee jiru xiinxaltoonni siyaasaa warreen afaan Tigreetii fi afaan Amaaraatiin dubbachaa jiran jechuudha. Amma TPF qaamni jaamu kun kallattiidhaan gartee gara Maqaleetti xiyyeeffannoo isaa godhatee deemaa jira. TPLF immoo gara 4 kiilootti deemaa jira. Wal dura dhaabbannaan garee lamaan tana jidduutti uumamaa jirtu kun ammoo akka malee garee TPLFitti yaaddoo ta'ee TPLF garee TPF yaarii amma ijaarame tana manguddummaadhaan dhimma kana fixuudhaaf yeroo hedduudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasisaa turte garuu hanga ammaatti milkaa'uu hin dandeenye. Gareen haariin amma TPF jaamtu ijaarame tuni kaayyoon isii guddaan
TPLF gartee ta waggoota 30 oliif uummata Tigraay gabroomsitee hanga ammaatti dhiiga dargaggoota Tigraay gannaqaa jirtu tana Tigraay irraa baastee uummata Tigraay bilisoomsuudha. Wanti isiin qabattee deemaa jirtu jechuudha. Kanaaf alaamaan isaanii kaayyoo isaaniitii fi kaayyoon mootummaa federaalaa wal fakkaataa jechuudha. Akkasuma garee TPLF kana duuba namoota jajjaboo kanaan dura lola marsaa duraa irratti hirmaachaa turan warreen akka Jeneraal Saadiqaan, warreen akka Geetaachoo Raddaa, warreen akka Jeneraal Saamoraa Yohaannis, warreen akka Abrahaam Balaay namoota jajjaboo kanaan dura lola marsaa duraa irratti hirmaannaa godhanii muuxannoo lolaallee qabaniitiitu garee tana duuba jira. Isaaniitu waan kana gatee puush godhaa jiraa jechuudha. Gara Maqaleetti akka isaan Maqalee seenaniif. Baay'ee asirratti waan takka waan ifa namaa ta'utu jira. Mootummaan federaalaa hanga ammaatti waa'ee wal waraansaa kana wanti dubbataniif dhiiroo garee tanaan hojjechaa jira wanti gaafii namoota hedduu biratti haasaati jirti. Gareen tun akka waan gartee mootummaan federaalaa ergeetti ergamasii baachaa jirti. Eenyu isaan uummatuma Tigraay san keessaa ba'an dhalattootuma Tigraayitiitu hidhatee garee TPLF tanaan lolaa jira. Geetaachoo Raddaa kanaan dura paartii biraallee gartee paartii TPLF-tiin cinatti paartii haaraa hundeessanii naannoo Tigraay keessatti sochii akka eegalan irra deddeebiidhaan dubbatamaa ture. Amma immoo qabatamatti wanti tun hojiitti seentee jirti. Kanumaan wal qabatee lolli gartee guyyaa dheengaddaa takka je'ee shiraarotti eegalee amma kallattiidhaan gara Alaamaaxaa gara Raayyaatti fuula isaa gaddeeffachaa jiraachuutu himamaa jira. Lolli gartee kanaan dura gara lixa Suudaanitti eegalesan gara keessoo biyyaatti asiin gara Alaamaaxaa gara Raayyaatti asiin fuulleeffate jechuun walloo xiqqoo xiqqeetuma shawaa gasseenuudhaaf akka karoora isaaniitti ammoo hanga ammaatti ifaa bilisatti ibsi mootummaan ifaa ifatti baasee hin jiru. Ammoo Aljaziiraadhaa fi Faransi Pirees miidiyaaleen jajjabaan gartee biyyoota addunyaa kun maddeen gartee biyya keessa jiran kan mataa isaanii waan qabaniif odeeffannoowwan adda addaa baasaa jiranii jechuudha. Gama biraatiin ammoo TPLF akka mootummaa federaalaa of fakkeessee naannoo Zaalambassaatti haleellaa guddoo raawwachuudhaan magaalota biroo kanneen akka Aksuum, Addigiraat, Maqalee fi Tigraay guutuu keessatti haleellaawwanii fi dhoohinsa boombii gurguddaa raawwachuudhaan uummata Tigraay aarsee akka isaan mootummaa federaalaa irratti fincilaniif marii jabaa gaggeessee jiraachuudha. Maddeen keessoodhaa gabaasaa jiran. Kaayyoon TPLF haleellaa kanaa uummata Tigraay fi naannoo Tigraay keessatti raawwachuudhaaf karoorfattee fi uummata Tigraay kan kanaan dura gartee lola ture san keessatti miidhaa guddoon irra gahee yeroo ammaan tanaa lola kanatti seenuun nu barbaachiftuu jedhee humnoota ammaan tana TPLF hin hogganamu akka Dabratsiyoonii fi uummata kana ichi dhiibaa jiru kana dura dhaabbachaa jiru kana oowwisuudhaa fi siistama kana fayyadamaa akka jiranitu himamaa jira. Gama biraatiin reefii loltoota Tigraay 15 laga Takkaazee keessaa argamuudhaatu gabaafame. Aljaziiraan jiraattota Suudaan kanneen daaggaa laga Takkaazee irra jiraatan wabeeffachuudhaan akka gabaasetti loltoonni Tigraay kan guyyaa jalqabaa lola shiraaroo irratti taasifamanii irratti miidhaman baay'een isaanii laga Takkaazee keessatti gartee ajjeefamanii argamuudhaatu himamaa jira. Gama biraatiin mootummaan Suudaan namoota ajjeefaman kana awwaaluudhaas ta'ee namoota achirratti madaawanii fi miidhaman yaaluudhaaf doktorota Suudaan gara daangaatti as bobbaasee yaalii taasisaa fi akka jiru Aljaziiraan gabaasee jira. Gama biraatiin ammoo lola guyyaa dheengaddaa takka ta'e eegale irratti jeneraalota garee RSF warreen yookaan ammoo garee Mahmud Hamdaan Dagaaloo Haameetiidhaan hoogganamtu keessaa lola dheengaddaa irratti warreen hirmaatan keessaa namni tokko ajjeefamuudhaatitu himamaa jira. Akkuma TPLF guyyaa dheengaddaa himata baaftee turtetti waraana ammaan tan duratti baname kana keessatti mootummaa federaalaa qofa osoo hin tahiin gareen hidhattoota kan biyya Suudaan keessa gartee mootummaa Alburaan irratti fincilaa jiran warreen RSF jedhamanillee akka hirmaachaa jiran himatanii turuun isaanii ni yaadatama. Amma isaan san keessaa jeneraalli guddaan gartee garee RSF sanillee akka ajjeefamee jiruutiitu himamaa jira jechuudha. Kanaa wajjin wal qabatee Suudaan deeggarsa guddaa loltoota Tigraay warreen simdoo armii sabaa maal jedhaman kanaaf akka godhaa jirtu ifaa bilisatti agarsiisaa jiraachuudha jechuudha. Wanti inni mul'isu namoota ajjeefaman illee kan awwaalaa jiru akkasuma warreen madaawanillee gartee kan wallaanaa jiru mootummaa Suudaanii fi doktorota Suudaan ta'uudhaatitu gabaafamaa jira jechuudha. Haalota hanga ammaa ture kana keessatti mootummaan federaalaa osoo waata kan jiin Tigraay jalqabaas ifumaa lola labsite lammaffaa mootummaan duguuggaa sanyii raawwatu yookaan ammoo Jinoosaaydarrii Abiyyi Ahmad kan uummata Tigraay lafarraa fixuudhaaf deemu haleellaan duratti banee jedhanii ifuma isaaniitii himatanii lamadaas deebi'anii injifannee jirra haleellaan duratti banamtee qolannee jirra inumaatu waraanni Itoophiyaa qofaa miti
waraana Suudaan kan isaanii wajjin nu haleeluu dhufellee humna isaanii gogombisnee injifannoodhaan galleeti jirra afaan juus afaan isaaniiti ammallees deebi'anii dhaabbanni gurguddaan mootummoota addunyaa nu quba qabaadha mootummaan Abiyyi Ahmad lafarraa nu balleessuudhaaf deemaa jiranii warri iyyaa jirus isaanuma lolli kun eessarraa eegalee eessatti dhaabbata waan jiru mee gartee afgaafii Jeneraal Baacaa Dabalee BBC afaan Amaaraa kana wajjin taasise guutuun isii yeroo gadhiifamte bal'inaan hawaa irraa hubannu taha ana kan isin wajjin turtaa isa diinaa olaammatii warreen subscribe godhan subscribe godhaadha nagee rabbii keessanuu jiraadha.